Nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u karaa TV moo akkasumas karaa TV ergaa sagalee dhugaa kana sagalee kana kan hordoftan hundi keessan biyya hundumaa kan jirtan nagaaniif jaalalli gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jaalala waaqayyoo taanaan irras obboleessi keessan deebi'ee dhufeera. Egaa kutaawwan ja'an darban keessatti waa'ee mul'ata Yohaannis ilaalle. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko amma boqonnaa 22tti mul'ata Yohaannis jechuun maal akka ta'e bal'inaan ilaallee waaqayyoo nu gargaaree xumurreerra. Sarratti xumurama ture sagantaan keenya darbee hanqina baajataraan dhaabuufan ture waan itti fufiinsaaf waan nu barbaachisu hin goone waan ta'eef dhaabuufan ture garuu gargaarsa waaqayyoon obboloonni kadhataa fi waan humni isaa dandeenyu bukkee dhaabachuudhaan ammas akka itti fuutaanaan har'as deebi'ee dhufeera waaqayyoon yeroo akkasii nuu kenne maqaan isaa eebbifamu. Egaa akkuma kanaan dura asomne mul'ata Yohaannis kana fuulaa fuula barachuu barbaannaa waa'ee bara dhumaa kanas fuulaa fuula barachuu barbaanna kan jettan ji'a sadaasaa kana keessa iddoo tokkotti wal arginee dubbii waaqayyoo kana gabaabaatti waliin haasofna jennee turreerra. Kanaaf namoonni galmaa jirtan jirtu biyya garaagaraa irraa dawwaltanii kan galmaa jirtan jirtu isin itti fuftanii yeroo isaas hin beeksifna obboloota wajjin hojjennu wajjin irratti mari'annee guyyaa isaa murteessin isinitti himna. Akkasumas biyya garaagaraatti immoo naannaa kana kan hin jirre naannaa Finfinnee kan hin jirre immoo biyya garaagaraatti sagantaa beellamataniirtu akkasuma keessumaa dargaggoonni keenya ol adeemaan keenya dubbii kana baruu barbaaddan biyya jirtan yoo qophooftan akkuma qabsiisaa jirtan sagantaa keessan ajjeesti godhattanii waan naafeertan haala kam keessa darbee dhufee sin tajaajiluudhaaf waan hin beeku isinitti himuudhaaf ani obboleessi keessan kutataadha waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Egaa namoota amma dubbiin kun akka itti fufuuf haala rakkisaa kana keessa dhaabatanii na bukkee dhaabatan hunduma isaanii waaqoo isaanii eebbisu jechuun barbaada. TV mo'allee dabalatee dhaabbata kanallee dabalatee obboloota asnaa wajjin jiranillee dabalatee baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Yeroon kun yeroo ulfaataa ture garuu itti fufuu qaba dubbiin kun jechuudhaan na bukkee kan dhaabbattan maqaa keessan fuula waaqurratti beekamaadha asirratti dha'uun barbaachisaa miti. Waaqayyo biyya jirtan hundumaattis na eebbisu ulfaadhaa galanni keessan guddaadha. Mootummaa waaqayyootti immoo gonfoo isaa argattu jechuun barbaada guddaa eebbifama. Egaa har'a sagalee waaqayyootti fufna mata dureen har'aa mata duree jalqabaati. Mata duree tokkoffaa har'aa sagantaa kanaaf jalqabnudha. Kun mata duree jalqabaati. Mata dureen keenyarraa eebba akka tasaatu mana kee seena yookaan mana keetti gora jedha. Eebba akka tasaatu mana kee seena jedha. Mee dubbii kana waaqayyo akka nuuf eebbisuuf waaqayyoon galateeffannee gara dubbii keenyatti darbina. Si galateeffannaa yaa waaqayyoo bara baraan waaqaaf lafarratti maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Har'as bara keenya irratti guyyaa nu dabalte kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Ilaa yaa gooftaa sabni kee dhaga'u dhufeera anis dubbachuuf dhufeera beekaan nurra kan jiru si malee namni beekaan hin jiru kan nama barsiisu hafuura keetii maqaa Yesuusiin hafuurri keenaanis ijoollee keessa gargaaru madhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin ta'i yaa gooftaa sagantaa kana loluu kan barbaadu humni hamaan maqaa Yesuusiin dhaamu yeroo keenyaaf nuuf eebbisii maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Eebba akka tasaatu mana keetti goraa eebba akka tasaa si argata jedheen si lallabaa eebba akka tasaa si argatu kun galgala kanaa kaasee mana kee seenuu jalqaba. Ina man tayote biyya teessu taa'eeti lafa jirtu jiraadhuuti amanii harka kee ol kaasi dubbii kana duukaa ta'i eebba akka tasaa waaqayyo mana kee seensisa. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee dubbisa akkas jedha. Daawit ammas Israa'eloota keessaa namoota foomoo 30,000 walitti qabee Daawitiif namoonni isaa saanduqa kakuu waaqayyoo mandaraa baalaa ishee Yihuudaa keessa jirtu keessaa fiduudhaaf hin ka'an. Saanduqni kakuu kun maqaa waaqayyo gooftaa maccaa Israa'el isa kirubeel lamaan gararraa teessoo isaa irra taa'een waamame. Isaan saanduqa kakuu waaqayyoo mana Abnaadaab isa gaararra ture keessaa fuudhanii konkolaataa haaraa tokkorra hin ka'an. Ilmaan Abnaadaab Uuzaa fi Ayyoon immoo horii konkolaataa sana harkisan in oofu turan. Ayyoon saanduqa kakuu waaqayyoo isa mana Abnaadaabii fuudhanii fidan sana dura na deema ture. Daawitiif Israa'eloonni hundinuu immoo waaqayyoon duratti weedduudhaan sagalee kiraaraan maseenqoodhaan dibbeedhaan sibiila koshkos jettuun sibiila walitti rukutamee sagalee dhageessisuunis ofirraa bu'anii hin taphatu turan. Hoobdii midhaan naakon bira yommuu ga'an immoo qotiyoon konkolaataa sana harkisan waan gufataniif Uuzaan saanduqa kakuu sana qabuudhaaf itti hiixate. Uuzaan saanduqa kakuu waaqayyoo safeeffachuu waan dhiiseef waaqayyo baay'ee sattaare. Isattaaree sadha'e. Kanaaf inni achuma saanduqa kakuu waaqayyoo biratti hin du'e. Daawit immoo sababii waaqayyo badiisa kana Uuzaatti fideef in aare. Maqaan iddoo sanaa hamma irraatti iyyuu Phereezuzaa jedhama. Kana jechuun badiisa Uuzaa jechuudha. Yeroo kun ta'etti Daawit waaqayyoon sodaatee attamitti saanduqa kakuu waaqayyoo anaaf fidduree jedhe. Kanaaf Daawit saanduqa kakuu sana gara mandaraa isaatti fudhatee galuu waan hin barbaanneef mana Obeed Edoom nama Gaatitti hin jallise. Saanduqni kakuu waaqayyoo ji'a 3 mana Obeed Edoom nama Gaat sana ture. Waaqayyo immoo Obeed Edoomiin maatii isaas guutummaatti eebbisee ameen. Eebba akka tasaatu mana kee seena. Haaleluyyaa.
eebbati qubaan qabne, eebbati sagantaa isaan qabne, eebbati keessan been waaqayyo sarpiraayis kan si godhu eebba akka tasaan mana keessee na baran. Akkuma mana Obed Edom kanatti jallifame eebba akka tasaatu jallifame mana keessee na. Waa'ee eebba lafarraa fi eebba waaqarraa kanaan dura haasofneerra, waa'ee kakuu haaraatti eebba afuuraatti kan eebbifamne jennee haasofneerra, eebba afuuraan manni keenya guutuudha. Haa ta'u malee biyya lafarrattuu jirru eebbi kan foonis nu barbaachisu miti. Yesuus Phexros fa'iin maal nu gochuuf jettannaan biyya lafarrattis dachaa dhibba jiraattu jedhe waan ta'eef biyya lafarrattuu jirrus eebbi nu barbaachisa. Isa garuu duukaa waan baay'ee dhamaaneef waan baay'ee barbaanneef utuu hin taane mootummaa waaqayyo gaafa barbaaddannu itti nu dabalama. Kanaaf eebba sana sinitti maadha. Eebba akka tasaatu mana keesseena. Eebba akka tasaa si argata. Kanaaf akka tasaa eebba barana mana kee galuu sitti amma gurra keessa qabina dhaggeeffadhu. Teksiin kun egaa waa'ee kakuu bidiruu dubbata. Waa'ee kakuu bidiruu waaqayyo dubbata. Kakuu bidiruu waaqayyo kun maal akka ta'e waliin ilaalla. Saanduqni kakuu bidiruu kun maalii eessaa dhufee bara ammaatti maal bakka bu'a waan jedhu ilaallu. Ijoolleen Israa'el biyya Gibxii mana garbummaa akka turan beekamaadha. Mana garbummaa turuun ijoollee Israa'el amma ta'e amma waan uumame tuun taane waaqayyo bara Abiraam waa'ee mucaa tokko boo'u ilma naallaanni hormannaa dhaala baranni jedhee boo'u waaqayyo sabni sirraa dhalatu biyya kan isaan taane keessa dhaloota 400 jiraatee qabeenya guddaa biyya sanaa fudhatee ba'a jedhee ituu Abiraam waa'ee mucaa tokko boo'u waa'ee uummata miliyoona 2 isaa ture waaqayyo. Haleluuyaa. Uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 13-14 argattu kana. Abiraam waa'ee mucaa tokko waa'ee Isiyaaqiif bu'aa waaqayyotti dubbatee tutturuusaa bu'aa mucaan allaanne hormannaa dhaaluuf jedha nama mana koo taa'uun na dhaaluuf jedha Eleazar nama Damaasqoon na dhaaluuf jedha boo'ichi Abiraam. Waaqayyo immoo akkas jedhe ati waa'ee mucaa tokkittii boossaa garuu saba baay'eetu jilba kee keessaa yaa'e. Ilaa sittanii maa dhaggeeffadhu hormi sin dhaalu isa jilba kee keessaa boossu dhaalasis. Atamma hormannaa dhaala nama mana koo taa'uun na dhaala inni sin dhaalu jedhe waaqayyo. Isa jilba kee keessaa ba'u Isiyaaqtu si dhaala. Isiyaaqiyyuu miti jedhe waaqayyo immoo ganaa sabni sirraa dhalatu biyya kan isaan taane keessa jiraatee waggaa 400 jiraatee achi qabeenya guddaa fudhatee ba'a jedhee uumama boqonnaa 15 irra dhaabateetu waaqayyo ba'u boqonnaa 14 ilaala. Ilaa akkas obboloota koo waaqayyo yeroo dubbatu ofitti amanee dubbata waan godhu dubbata waan ta'eef. Egaa Abiraam Isiyaaqin dhalchee Isiyaaq Yaaqoobin dhalchee Yaaqoob ijoollee 12 dhalche. Yaaqoob maqaan isaa Israa'el jedhamee ijoollee 12 dhalche. Biyya Laabaan dhaqee biyya Laabaan waggaa 20 taa'ee waggaa 20tti dubartoota afurarraa ijoollee 12 dhalche. Ijoollee 12 dhalche kana waaqayyo gosa godhe. Maqaan Yaaqoob kun Israa'el jedhame laga Yaaboqitti gaafa inni laga Laabaanii deebi'aa jiru waaqayyo laga Yaaboqitti qabee maqaa irraa geeddare. Gaafa eebba fudhatee mana abbaa isaatii ba'uuf jedhu obboleessa jalaa eebba fudhatee ba'uuf jedhu ani maqaan koo Eesawu dha'e. Gaafa hundumaa ceesee laga Yaaboq taa'u garuu waaqayyo dhufee qabnaan eewu maqaan kee jedhee gaafannaan ani maqaan koo Yaaqoob jedhe. Egaarra Yaaqoob hin jedhamtu jedhe waaqayyo kana booda Israa'el jedhamta jedhe. Kanaafuu Yaaqoob jechuun Israa'el jechuudha. Ijoolleen Yaaqoobiif dhalatan yookaan Israa'eliif dhalatan kun 12 turan. 12 kana waaqayyo gosa godhe. Tokko baay'isuu nama la waaqayyo waan ta'eef. Kakuu akaakayyuu isaanii Abiraamiif qabu galmaan ga'uuf jecha waaqayyo gosa godhe. Gaafa Yaaqoob dhufee biyya abbaa isaatti galu biyya abbaa isaaf kakatame Kanaanitti galu yeroo inni Kanaaniin ga'u mucaan 11ffaatti dhalate Yoosef abjuu arguudhaan mana abbaa isaatti gurgurame. Kana beektu keessa turuu nan barbaachisu. Mana abbaa isaatti gurgurame waan kakuu argeef yookaan waan mul'ata argeef waan kakuu qabuuf mana abbaa isaatti obbolaa isaan jibbamee gurgurame. Gurguramee biyya Gibxii gadi bu'ee biyya Gibxii erga dhaqee booda karaa Yoosef mul'ata hiikuu isaatiin mootii sanaan mul'ata hiikuu sarraan kan ka'e karaa abbee isaatii Yaaqoobis dabalatee lubbuu 75 kan ta'an biyya Gibxii gadi bu'an. Isa bara waaqayyo Abiraamitti himee galmaan ga'uudhaaf waggaa 130 booda saba miliyoona 2 siqu ta'an waaqayyo dubbate akka dubbate godha. Waaqayyo dubbate isa jedhee galmaan ga'a. Abbaa warraa duwwaan nama 600 turan jedha warri teoloojii saba miliyoona 2 ol jedhu. Waggaa 130 booda biyya Gibxitti baay'atanii karaa geggeessaa Musee waaqayyo biyya Gibxitti ijoollee Israa'el fuudhee ga'e. Na hubadhaa. Biyya Gibxitti gaafa kaan seera kan biraan hin jiru, waa ittiin bulmaati kan biraan hin jiru, mana garbummaa turanii mana garbummaa keessaa waaqayyo hirreessaa jabaadhaan biyya sanaa fuudhee ka'e. Karaa geggeessaa Musee biyya Fari'oonii ba'an garbummaa jalaa ba'an waggaa 130 lafa garboomanii waaqayyo isaan baasuudhaan Musee ergee Museen fuudhee ka'e galaana diimaa ce'an. Hirree jabaadhaan waaqayyo hangafa isaa rukute. Har'as ergaan sii qaba. Hangafa isa rakkisuu sii dhaa waaqayyo. Hangafa rakkina keetiin dhaama. Hangafa isa rakkisu, hangafa isa karaa keerra dhaabatu, hangafa isa sirra dhaabatu, mana keerra dhaabatu hin dhaa harki waaqayyo ol ka'a. Egaa karaa geggeessaa sanaa ba'an amma galaana diimaatti ce'an gaafa Israa'el asii ba'u mana Gibxiitiin ba'u turan waaqayyo hangafa waan ta'eef dha'icha kurnaffaa waaqayyo dha'een hangafa dha'e waan ta'eef gaafa isaan bo'an ijoolleen Israa'el biyya Gibxiitii ba'an hirree guddaadhaan waaqayyo fuudhee ka'e.
amma galaana diimaatti dhufan gaafa boo'icha isaaniitti jajjabaatan Fariyoon ammas Israa'eliif kan innillee boo'icha isaa gadda isaa erga fixee booda konkolaataa isaa kaafatee Israa'el duukaa ka'e gaafa isaan dhufanii galaana diimaa bira ga'an yeroo asichi ilaalan waraanatti illaa fiigaa asichi ilaalan galaana kana gidduutti eessa dhannaa jedhanii Museetti iyyinaan maamnatti iyyitaa jedhe Waaqayyo Museedhaan waan harka kee jiru maal jennaan uleennaan ol fuudhee gaafa ni galaana irratti ol fuudhu galaanni diimaa gargar citee ijoollee Israa'el keessa ce'an warri sun isin ceenadhanii gaafa yaadan gaafatti namman galaana jalatti isaan hambise Waaqayyo. Egaa erga deemanii dhufanii gaafa biyya Gibxii ba'an sabni kun seera ittiin bulmaataa tokko hin qabu karaa ittiin deemamu hin jiru zeruu loof waan jedhamu yookaan konstitushin waan jedhamu hin qaban turan gaafa Gibxii ba'an mana garbummaatii ba'anii waan kan biraa waan barreeffamee fudhatanii ba'an hin jiru gargaarsuma Waaqayyoon kaan malee wanti kan biraan hin jiru Musee jira ulee jira Waaqayyotu immoo deema malee wanti barreeffame wanti ittiin bulan seerri bulmaataa tokko Israa'eliif hin kennamne gaafa Gibxii ba'an. Galaana diimaa ce'anii gaafa isaan gara Siinaa ga'an Waaqayyo gaara Siinaa ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 dubbifadha. Ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 Waaqayyo akkas jedhe Museedhaan waan ittiin sabni kun ittiin geggeeffamu seera sabni kun ittiin bulu sitti kennaa tulluutti gara kootti ol ba'i ittiin jedhe. Gara kootti ol ba'i tulluu Siinaa irratti ol ba'i waan ittiin sabni kun geggeeffamu attamitti sabni kun akka deemu Israa'el maal gochuun akkas irra jiruun sitti kenna seera ol ba'i jennaan Museen ol ba'e jedha gaara Siinaa irratti. Waa'ee kakuu bidiruufis ni dhaqaa ilaalaa. Gaara Siinaa irratti ol ba'ee ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 10 amma 22tti dubbifadha. Waaqayyo achitti waa'ee kakuu bidiruu fi kakuu bidiruu Museetti hime. Dhagaa lamarratti abboommota kurnan erga caafee booda Waaqayyo abboommonni kun dhagaan abboommii irratti barreeffame kun maal keessa taa'u akka qaban Museetti hime. Akka gootadhe Waaqayyo ilaa hubadhaa kana saanduqa dheerinni isaa 2 walakkaa irraan olee isaa 1 walakkaa bal'inni isaa 1 walakkaa hojjettaa jedhe. Isa erga hojjettee booda keessaaf duubaan warqeedhaan haguugda jedhe. Isa irratti immoo garaagaraan loloosuun kan keessa ba'u gurrootti gootaa jedhe. Loloosuu sanattis warqee itti hojjechiiftaa jedhe. Wanti saanduqa kakuu bidiruu kun irraa hojjetamu muka laaftoo ta'uu jedhe Waaqayyo. Loloosoo kanas waan keessa baafamu hojjetteetu luboonni baataniis lafa dunkaanatti ol ga'an immoo hojjetameetu luboonni baatanii deemu akkasitti luboonni baatanii ijoollee Israa'el deemuu jedhe. Ijoollee Israa'el dura deemuu jedhe. Dura deemaa isaanii akka itti ijoolleen achirraan dhufeen ijoollee Israa'el taasaa lafa wanti inni irra dhaabatu kakuu bidiruu sun wanti irra dhaabatu 1 walakkaa wanta ol kaaftee hojjettee irra isaan immoo kiruubeel akka kiruubeelitti waan ta'u irratti kaastee kan hundumaa hojjettee achi keessaa akkasitti baatamee ijoollee Israa'el dura deema kakuun bidiruu kuni jedhe Waaqayyo. Egaa akka Waaqayyo jedhe kanatti kakuu bidiruu kana hojjetan. Laawwadhaa amma dhimma kakuu bidiruu kanaa miti naasoo barbaadu. Kakuu bidiruu kana dhufanii hojjetanii xumuramee yeroon eebbasaatii godoon mana qulqullummaa sun hojjetamee xumurame ba'uu boqonnaa 41 amma 20 amma 38 dubbifadha. Ba'uu boqonnaa 41 amma 28tti waan hundumtuu akka Waaqayyo jedhutti hojjetamee xumurame. Seerri Waaqayyo gaara Siinaatti kenne gaara Siinaatti Museetti kenne kuni abboommi kurnan dabalate. Ilaa hubadhaa sii tokko seera abboommi kurnan duwwaa fakkaata namatti abboommi kurnan dabalatee seera 613 tume Waaqayyo kan inni Museetti kenne gaara Siinaatti. Seerota 613 kana keessaa seeronni 248 kana godhi yookaan raawwadhu kan jedhan turan yookaan positive commandments jedhamu. Waan akkasii godhi, waan akkasii godhi, waan akkasii godhi kan jedhu ture. Seerri 248. Seerri 365 immoo kanan godhin yookaan hin raawwatin yookaan immoo negative commandments jedhamu. Waan akkasii raawwatin, waan akkasii raawwatin, waan akkasii raawwatin kan jedhan jechuudha. Kanaaf seera 613 abboommota kurnan ijjiin dabalee Waaqayyo itti kenne. Egaa warreen kun hundumtuu gaaddidduu isa dhufuu turan. Haalleluuyaa. Ilaan hubadhaasitti wantoonni kun hundumtuu gaaddidduu isa dhufuuti. Waaqayyo waan arge tokko fuulduratti waan ta'uuf jedhuudha malee waa'ee isa kanaa amma tokkoon zirzireessa haasa'uu yeroo isaa miti. Kakuun bidiruu sun yookaan taabonni keenya kakuu haaraa Yesuus Kiristoos isa waaqa ture nama ta'ee dhalateedha. Raawwatee waaqa raawwatee nama isa ta'eedha. Kakuun bidiruu keenya kakuu haaraa Iyesuus. Dura deemaan keenya kakuu haaraa Iyesuus. Akkuma Waaqayyo dubbate Museedhaan muka laaftoorraa hojjedhu jedhe kakuu bidiruu kana. Muka laaftoorraa hojjedhu jechuun Waaqayyo qaama namummaa uffachuu Yesuus argisiisa. Qaama namummaa uffachuu Yesuus argisiisa. Warqeen itti uwwisi jechuun Waaqayyo.
warqeetti uwwisi alaaf duubaan warqeetti uwwisi jechuun waaqayyo barabaraan waaqummaa Iyesuus Kiristoos argisiisuusaati. Waaqa barabaraa ta'uu Iyesuus argisiisuusaati. Warqeen muki laaftoo sun qaama namummaa Yesuus uffate foon uffachuu Yesuusii warqeen sun barabaraan waaqa ta'uusaati. Abboommiin kurnan seera waaqayyo argisiisa. Abboommiin kurnan kakuu bidiruu sana keessa kaaman immoo seera waaqayyo argisiisa. Iyesuus seera waaqayyo sattiin xumurameef karaa isaa waaqayyoon arginudha. Haalleluuyaa. Iyesuus seera karaa ittiin waaqayyoon arginu balbala karaa ittiin gara baadhannu seera ittiin waaqayyo wajjin arginudha. Iyesuus humti mataansaa. Kanaaf akkasitti hojjetamee dhufeen kakuu haaraatti kana bakka nu bu'a. Bara sana saanduqni kakuu kun yookaan the ark of covenant kan jedhan kun wantoota lamaaf gargaara. Wantoota lamaaf gargaara ture bara sana yookaan fayyada ture. Tokko dhagoota abboommiin kun irratti barreeffameen baata. Kakuun bidiruu sun lammaffaa karaa ittiin waaqayyo ijoollee Israa'el wajjin dubbatudha. Yookaan the presence of God jedhama yeroo sana jiraachuun waaqayyo argamuun waaqayyo Israa'el ta'uudhaaf Israa'el dukkaa ta'uusaa kakuu bidiruu kanarra dhufa duumessatu. Yookaan abidda dhufa galgala abidda dhufe irra qubata. Guyyaa immoo duumessa dhufe irra qubata. Yeroo duumessi dhaabbatu hin taa'u yeroo duumessi ka'ee deemu immoo hin deemu turan. Kanaaf fayyada jechuudha. Egaa akkasitti ijoollee Israa'el dura deemaa ture kakuun bidiruu kun. Akkatti ijoollee Israa'el dura deemaa ture galaana Yordaanos ittiin ce'an erga Museen du'e galaana Yordaanos ce'anii dhufanii Iyyaasuu boqonnaa 3 dubbifachuu dandeessu seera lakkoofsaa 9:15 dubbifachuu dandeessu yommuu duumessi waaqayyo dhaabbatu hin taa'u yommuu inni ka'ee deemu immoo hin deemu turan jedha. Akkasitti deemaa dhufee bara Eelii keessa ga'e. Gara dubbii kootti isin dhufaadha dhaggeeffadha. Bara Eelii ga'e kakuun bidiruu waaqayyo akkasitti deemaa dhufee bara Eeliin lubatee tajaajilu keessa ga'e. Eeliin lubatee Shiilootti tajaajila ture. Gaara Shiilootti tajaajila ture Eeliin lubatee ijoolleen isaa garuu ijoolleen lubaa yookaan ijoolleen Eelii dhimma kan hin baafne waa'ee kan hin baafne minaamintee turan jedha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12-17 dubbifadha. Ilmaan Eelii waa'ee kan hin baafne. Saanduqa kakuu bidiruu waaqayyoof safeeffachuu irra dhiisan mana qulqullummaatti dubartootatti hojjuu aarsaa waaqayyoof dhiyaatu jalqaba fudhatanii nyaatu. Ijoolleen Eelii addaggoota turan jedha. Waaqayyoon kan hin dhageenye. Gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo ulfina isaaf hin callisa gaafa ka'u garjabeessa akka waaqayyoon jiru. Araara qabeessa duwwaa miti waaqayyo karoora isaaf kaayyoo isaaf garjabeessa akka waaqayyoon jiru. Ijoolleen Eelii kun mana waaqayyootti taphatan. Gaafa isaan akkas godhanii waan gadhee akkasii mana qulqullummaa keessatti hojjetan waaqayyo raajii kaasetti erge. Dhaggeeffadhaa kana. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27-36 dubbifadhaa. Waaqayyo raajiitti erge akkas jedha. Maaliif ijoollee keenya taphachiifta jedhe waaqayyo Eeliidhaan. Maaliif ijoollee keenya taphachiifta? Maaliif ijoollee keenya dhowwitu narraa? Yeroo ijoolleen keenya cubbuu akkas godhan calumatti teessee ilaalta. Maaliif akkas goota jedhee waaqayyo gaafate Eelii. Egaa jedhee waaqayyo sicha akkas hin ta'u jedhe. Haalleluuyaa. Sicha akka kanaan duraan ta'u jedhe waaqayyo. Warra na kabajan nan kabaja, warra na salphisan nan salphisa jedhe waaqayyo. Dhaggeeffadhaa uummanni kun sabni koos sicha akka kanaan duraan ta'u jedhe waaqayyo. Baranas akkasuma ta'a. Akka waliin magnetti, akka waliin oomnetti, akkuma baxabbannetti ittiin fumu. Waaqayyo cubbuu dhiisuunsaa, araara gochuunsaa, cubbuu sana wajjin walii gale miti. Araara isaatu danuudhaaf. Gaafa garjabeenyummaa isaan kee waaqayyo billaa isa gaggalagalaa harka isaatti qabatee ka'a. Maal jedhee waaqayyo egaa ijoolleen kee guyyaa tokkicha du'e Eeliidhaan. Erga na sodaachuu dhiiftanii guyyaa tokkicha du'u ijoolleen kee. Waan nama rifaasisuun Israa'el keessatti godha. Sicha akka kanaan duraan ta'u. Warra na kabajan nan kabaja, warra na salphisan nan salphisa jedhee ka'e. Ituu kanaan jiru kanaanis qalbiin jijjiirranne Eeliin yaa ijoollee koo maaliif waaqayyo wajjin walitti buutu namni yoo walitti bu'e nama taraarsaa waaqayyoof namni walitti bu'e garuu eenyu taraarsa deema dhiise malee waan seeraan gochuu irra ture ijoollee isaa irratti raawwanne hin dhiise waaqa caalaa ijoollee isaa sodaate waan ta'eef. Kanaaf Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasanii ijoollee Israa'eltu lolatti ba'ee jedha. Dhaggeeffadhaa maaloo ijoollee Israa'eltu lola dhaqan. Lola dhaqanii Filisxeemota wajjin loluuf gaafa isaan ta'an lola gaafa jalqaban ijoollee Israa'el keessaa namni 1000 rukutamanii du'an. Nama 1000 du'e. Gaafa namni 1000 du'u attamitti waaqayyotu nu wajjin jiru dhumaatiin amma naannoo irratti ta'a. Shiilootti ergaati kakuu bidiruu nu fidaa. Inni waaqa keenya dura deemaa keenya nu wajjin deemee diina nu lolaa dura deemaa keenya waan ta'eef Shiilootti ergaa nu fuudhaa jedhanii jaarsoliin Israa'el erginaan kakuu bidiruu Shiilootti erganii fuudhan jedha. Kakuu bidiruu fuudhame kun akka isaa durii Israa'el dukkaan jiru. Maaliif jennaan cubbuun ijoollee Israa'el harka waaqayyo dhowweera. Cubbuun ijoollee Eelii harki waaqayyo akkan hojjenne jiraachuu waaqayyo pireezensii waaqayyo saasa dukka akkan taane dhowweera. Waaqayyo cubbuu ijoollee hin galu waan ta'eef. Dhaqaa nuu fidaa jedhanii jennaan dhaqanii fidan jedha.
dhumneerra waan ta'eef lola kanaaf ija kan nu ba'u kakuu bidiruu duwwaadha waan ta'eef kakuu bidiruun sun nuufa dhufu inni dura deemaa inni lolaa keenya dhennaan kakuu bidiruu dhaqanii fidan jedha Shiilooti. Gaafa isaan kakuu bidiruu dhaqanii fuudhan ijoolleen Eelii lamaan ofiin Finiyaas duukaa dhufan jedha. Gaafa dhufanii kakuun bidiruu safara ijoollee Israa'el ga'u inni ililchanii hin gammadan jedha. Inni ililchan ijoolleen Israa'el waaqni isaanii waan dhufeef gammadanii ililchanii warri Filisxeemotaa immoo booree fudhaa waaqni isaanii dhufeera egaa hin lollaa jedhanii lola jalqaban jedha. Warri Filisxeemotaa fi ijoolleen Israa'el gaafa lolan ijoollee Israa'el keessaa nama 30 ajjeesan jedha. Akka Waaqayyo dubbatee ture ijoolleen Eelii lamaanis hin du'an jedha. Kakuun bidiruu Waaqayyoos hin booji'ame. Lola isaa irratti kakuun bidiruu Waaqayyo akka ijoollee Israa'el dura deemaa dhufee ture hin booji'ame. Gaafa kana sanyii Beniyaam keessaa tokko fiigaa dhufedha gara Shiilootti hoduu ta'uudhaaf waan waraana keessatti himuudhaaf fiigaa gaafa dhufu Eeliin barcuma dheeraa tokkorraa dhaabateeti oduu eega ture waa'ee waraanaaf waan jiru. Gaafa dhufu nagaan miti ennaan nagaan hin jiru inni sanyiin Beniyaam sun maal jennaan sabni keenya waraanni keenya nama 30 dhume ijoolleen isaa rukutamanii ijoolleen kee lamaanis hin du'anii kakuun bidiruu Waaqayyoos hin booji'amedha. Yeroo nakkeedhu inni Waaqayyo dubbata raawwatuuf jecha Eeliin barcumarraa lafa dhee mormisaa jeela deebi'ee cabee du'ee jedha. Gaafa Eeliin du'e lixee jedha namichi kun gaafa lixu adi manaa Finiyaas ulfa turtedha. Gaafa lixu maal nagaadha innaan nagaa maaliif jira jedheen. Kakuun bidiruu Waaqayyoon booji'ame ijoolleen keenya baay'een rukutaman obboleessi keef obboleessa abbaa manaa keetii abbaa manaa keef obboleessa abbaa manaa keetiin du'an. Abbiyyuun kee mamma kun hara balbala kanatti du'e jennaan ciniinsifattee jirti da'uudhaaf ciniinsuu qabedha. Jilbeenfattee da'uuf gaafa isheen jettu jabaadhu ilma da'uuf jettaa jedha jennaan. Ilma deemaan laa godha maqaa ilman da'uu maqaa isaa Ikaabood jedhanaa moggaasaa. Ikaabood jechuun ulfinni Israa'el irraa sokkeeraa itti. Har'a ulfina bade sanan akka deebi'u sitti hima. Ulfina mana keetii bade, nagaa mana keetii bade, jireenya mana keetii bade sana waan ati hin bade jettee balbala cufattee boosu sana attamitti deebi'ee mana keetti akka galu sitti maara. Kakuun bidiruu Waaqayyoo kun hin booji'ame fudhatanii galan warri Filisxeemotaa. Fudhatanii galanii dhaqanii galma Daagon keessa kaa'an jedha. Galma Daagon keessa gaafa isaan dhaqanii kaan galma Daagon bira dhaabbachiisanii gaafa isaan dhufanii galma Daagon bira dhaabbachiisanii galma isaanii keessa kaan borganama gaafa isaan dhaqan mataan gombisee eegale. Wanti bara baay'ee karaa kira dhaabbatee hin gombifama. Wanti bara baay'ee sirakkisee hin gombifama. Hin harki Waaqayyo ol siika. Ol siika harki Waaqayyo obboleettii ko. Obboleessa ko ol siika harki Waaqayyo. Wanta bara baay'ee sirakkisee hin gombisa. Ati bara keenya keessa Waaqayyoon namuma mandara taa'u fakkeessine malee jabaadha Waaqayyoon si lolu. Gaafa isaan galama dhufanii kufee jira amma sol qajeeshanii kaanedha. Gaafa guyyaa lammaffaa mormas harkas miila irraa kukkutee daddarbatee bule jedha. Haalleluuyaa. Harki Waaqayyo ol siikaa isa amaa mana keerraadha. Isa duwwaa miti Daagoniin dha'u duwwaa miti humni Waaqayyo yookaan harki Waaqayyo namoota mandaraa Ashdaad irratti waan jabaateef hiitoodhaan isaan dha'e jedha. የእግዚአብሔር እጅ በአዛጦን ሰዎች ላይ ከበደች jedha አማርፊሳ በአዛጦን ልጆች ላይ harki Waaqayyo mandara diina keerratti ol siikaa ለሳካ ቪዳ ባላባዲያ ol siikaa hin dha'a Waaqayyo harki Waaqayyo humni Waaqayyo mandara sirakkisuu jedha eenyuun haa ta'u eenyuudhaan sitti darbameen of kolamu sitti darbamee sirratti hojjetanii of kolan kakuun bidiruu kun biyya isaanii dhaqee awraajja 5 qabdi turte yookaan magaalaa 5 qabdi turte biyyi Filisxeemotaa kun Ashdoodiin gaafa dhaqu Ashdoodiin uummata isaa hiitootti yaasee harki Waaqayyo hin dha'e jedha. Nurraa fuudhaa deemaa Ashdoodii immoo gara Gaazaatti ergan. Gaazaatti gaafa ergan Gaazaas warra Gaazaas hin dha'e jedha. Warri Gaazaas hin hiitoodhaan rukutamanii inni iyyuu turan jedha. Achi darbe keessa deemee siidhaa Waaqayyo. Isa booda Eqroonitti ergan jedha. Eqroonitti erginaanis warra Eqroonis hin dha'e jedha harki Waaqayyo hiitootti yaasedha. Ashqeloonitti ergan jedha. Ashqeloonis hin dha'e gara Gaatittis erganii biyya keessa deemee rukute jedha. Awraajja 5tti erganinnaan awraajja 5 keessattuu hiitoodhaan isaan dha'e hiyyi warra du'arraa afanii hiiti isaanii waan gubuuf iyyi isaanii gara Waaqaatti ol ba'e jedha. Waaqayyo galgala arraa kanaa jalqabee harka isaa ol fudhatee isa mana kee jireenya kee irratti ka'ee dhaan Waaqayyo argita. Milikkita si argisiisa Waaqayyo harki Waaqayyo ol siika. Viisakaatii vaalaa booraa diyaasa si rukuta Waaqayyo. Wanta marraa karaa kee dhaabate, wanta marraa mana kee dhaabate, wanta marraa jireenya kee rakkise harki Waaqayyo ol siikaa. Galgala arraa kanaa jalqabii qabadhu milikkita argita borii kaatee rukutamuusa. Awraajja 5 qaban yookaan magaalaa 5 qaba kana keessatti daddabarsan Ashdoodiin keessan hin dha'e Waaqayyo Gaazaatti ergan awraajja 5 isaan qaban Ashdood, Gaazaa, Eqroon, Ashqelooniif Gaad jedhamu. Biyya kana hundumaatti ergan Saamu'eel Sirraa boqonnaa 6:17 argattu kana. Biyya kana hundumaa keessa naannessanii dha'ichi isaa tammaate Waaqayyo isaan rukunnaan gaafa dha'ichi harki Waaqayyootti cimuu
Jaarsoliin dhufanii gurguddoota Filisxeemotaa akka jedhanidha. Gaafa dheecharki Waaqayyo itti hammaatu namoonni mandaraa sana erganii gurguddoota Filisxeemotaan kakuu bidiruu Waaqayyoo kana nurraa galchaa jedhan. Nurraa galuu qabaa nu fixeera jedhanii. Rukutamnee dhumneera nurraa deemuu qabaa jedhan. Gaafa sana akka jedhan Saamu'eel lammaffaa boqonnaa Saamu'eel sorraa boqonnaa 5:11 argattu kana. Gaafa sana akkas jedhanii kakuun bidiruu kun akkeetti galuun qabu jedhan jirri immoo kakuun bidiruu Waaqayyoo kun akkeetti biyya isaatti deebi'ee galuun qabu aarsaa wajjin galuu qabaadhaan aarsaa maal goona jedhanii gaafannaan luboonni isaanii akka itti himan saadhaltii jabbi jalaa qabaayidha. Konkolaataa haaraa hojjedhaa. Konkolaataa haaraa sanarra warqee hiitoo 5 warqee bifantoota 5 hojjedhaa irra kaa. Kanarra kaa hagashaa malee harka duwwaa deebi'een galuudhaan. Arra ergaan sii qaba. Wanti mana keetii bade gatii sii baasee deebi'ee gala. Nagaan bade gatii baasee deebi'ee gala. Gatii sii baasa waan si jalaa bade kun. Waan si jalaa bade, waan si jalaa saamame, waan si jalaa fuudhame, namaan seexanaan gatii sii baasee gala Waaqayyo. Akka kanaan duraatti hin fuuf harki Waaqayyo ol ka'eera. Kanaafuu kakuu bidiruu kun ji'a 7 biyya Filisxeemotaa ture. Boqonnaa 6 argattu kana Saamu'eel surraa boqonnaa 6 lakkoofsa 1:1 amma 1:1 bifadhaa. Isa booda akka isaan jedhan kun hojjetanii konkolaataa haaraa hojjetanii saadhaltii jabbii 2 qabanii bira hidhanii warqee hiitoo 5 bifantootaan kan hojjetame 5 irratti hidhanii ergan jedha. Saawwanni sun ituu gara bitaaf gara mitaatti hin gorin marrachaa dhufan jedha. Ilaa eebba sagalee qabutu mana keesseena. Eebba ollaan dhaga'utu mana keesseena. Eebba biyyi dhaga'utu mana keesseena. Gara bitaaf gara mirgaatti tun gorin marrachaa gara Beet-Shemesitti dhufan jedha. Warri Beet-Shemesis warra Kireetii Yaarimitti nama erganii kakuun bidiruu Waaqayyoo dhufeera kottaa fudhadhaa jennaan dhaqanii fudhatan jedha. Kanaaf Saamu'eel surraa boqonnaa 7 lakkoofsa 1-2tti warri Kireetii Yaarim dhufanii saanduqa kakuu bidiruu Waaqayyoo sana fudhanii mana Abinaadaab isa gararra jiru keessa dhaqanii kaan jedha. Innis waggaa 20 mana sana ture jedha. Kan nama dhibu namichi kun hin eebbifamne. Mana Obed Edoomitti ol galee ji'a 3 eebbisee mana namicha kanaa waggaa 20 taa'e garuu hin eebbifne mana namicha kanaa eebbiseera waan jedhu hin jiru asirra. Kanaaf Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 6 amma sii dubbise 1:12 kanarraatti Daawit erga gara mootummaatti dhufee ammana mootummaa keessan ta'a kakuun bidiruu Waaqayyoo mana namaan taa'ee mana Abinaadaab ishee gaarra jirtu ishee biyya baalaa sana keessaa fiduudhaaf namoota 30 fudhatee ka'ee jedha. Namoota 30 fudhatee ka'ee gammadaa ililchaa saanduqa kakuu bidiruu Waaqayyoo kana dhaqanii fuudhan jedha. Dhaqanii fuudhaniitu isaan faarfachaa deemanii ijoolleen Abinaadaab lamaan ayyoon dura deemaa Uuzaan immoo konkolaataa qotiyoo konkolaataa sana harkisa loofu turan jedha. Qotiyoon deeman sun qalmaaf dhiyaatu aarsaaf dhiyaatu waan ta'eef. Kakuu bidiruu kaaniitu isaan faarfachaa deemanii ayyoon dura deemaa Uuzaan immoo teellaa deemee qotiyoo kana oofa turedha. Oobdii midhaan naakkoon bira yommuu ga'an qotiyoon kun jifatan jedha. Balbala mana keetti eebba qaba Waaqayyo. Haaleluyyaa. Balbala mana keetti eebba sii qaba. Eebba tireenni eebba siin dhaatee manaan kaane. Eebba sababa keef hin kaane Waaqayyo balbala mana keetti wayiin qabee maksa gara mana keetti. Gaafa qotiyoon gufattu Uuzaan qabuudhaaf itti xanaan Waaqayyo achumatti Uuzaa dha'edha. Harki sirratti ka'u inoof kalu hin dhaamu. Abbaa eenyuu ta'u abbaa eenyuudhaan. Ati nama Waaqayyo waan taateef harkisi qabuuf hiixatu hin dhaamu. Inoof kalu sirratti dhaga'i nama kanaa waa sodaachaa kan jirtu kun. Waan garaagaraa waan sitti afarfamaa jiru sodaatti namni sodaattu kun namni sodaaf raafama keessa jirtu kun dhaggeeffadhu Waaqayyo natti meera dubbii kana namaaf akka hojjetu Waaqayyo natti meera harkisi irratti ka'u hin dhaamu. Si ajjeesuuf inni ka'u hin doofi. Inoof kalu sirratti Uuzaan achitti duunaan Daawit sodaate jedha. Attamitti kakuu bidiruu Waaqayyoo kana fiddanii gara mandaraa kootti naa fidduu na sodaateetu gara mana Obed Edoomitti jallise jedha. Eebba siin dhaate manaan kaane Waaqayyo balbala mana keetti qabee gara mana keetti jallisa. Eebba akka tasaatu mana keesseena. Eebba akka tasaa mana keessuun firaaf alagaa dhageessisa. Sagalee qaba. Biyya dhagaa. Waaqayyo ol si kaasa. Eebba akka tasaa godoo kee amma gadi bu'e jettu, ikoonoomii kee amma gadi bu'e jettu, jireenya kee amma gadi bu'e jettu kan akka tasaa ol galee Waaqayyo mana kee ol kaasee sokka. Ji'a 3 ture nama namicha kana gaafa ji'a 3 turu maatii isaa guutummaatti eebbisedha Waaqayyo. Raamaa kaatii jaalaa vaariyaaba. Si eebbisa Waaqayyo in eebbifamta. Akka tasaa ta'a. Waan eddee waan soomaaf sagadaaf kadhatte miti Waaqayyo sarpiraayisii godha. Akka tasaa dhufee mana kee seenaa si eebbisee deema. Eebbi kun fagoof dhiyootti dhaga'ama. Kanaaf gaafa ji'a 3 ture Waaqayyo mana namicha kanaa eebbisu dhaqanii Daawititti himan jedha. Manni Obed Edoom akka eebbifame dhaqanii gaafatti himan akka hinaafaa wayitti Daawitis mana Obed Edoomii dhaqee kakuu sana fuudhee jedha. Egaa Luqaas 19 dubbifadhaa kakuu moofaa keessatti hin fidne laba keenya kakuu haaraa keessatti Luqaas 19 Zakkiyoos Yesuusin arguudhaaf muka yaabbate jedha. Yesuus utuu achiin darbuu achi gee dhaabbate jedha. Har'a eebbi mana kee bira gee dhaabbatu jira. Ol gala Waaqayyo.
Zakkeewus ijjimmana isaatti galee arraa jalqabee nagaan mana kee fata'u jedhe. Kakichi kaku'ara Yesuus akka tasaa mana kee seenee waa hojjetee baa eebba guddaatu harka kee galaa, eebba guddaatu mana kee ga'a, eebba guddaatu harka kee ga'a, rakkin ammaa kana keessaa hin baata Waaqayyo si gargaara. Egaa eebba akka tasaa si argatu kun tokko siif akka tasaatii Waaqayyoof yeroo isaati. Ilaala dhaggeeffadhu. Eebba akka tasaa ta'u kun siif akka tasaati. Ati quban qabdu Waaqayyoof garuu yeroo isaati. Yeroo isaa ga'e. Lama eebba akka tasaa si argatu kun fagootti dhaga'ama walharkaa fuudhamee haasa'ama. Sadiif isa dhuma eebba akka tasaa si argatu kun namoota baay'ee naafsisa. Waaqayyo eebba akkasiin mana kee seena. Eebba akkasiitu si argata, eebba akka tasaatu mana kee ol gala. Xinnoos ni kadha. Si galateeffanna sagalee kee dhufeef maqaan kee ulfaatu. Ilaalan kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee kana duukaa ijoollee kee kana gargaari. Obbolaa koo sana jiran obboleessa koo fuula koo taa'ullee maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba akka tasaa kun har'a galgala kanaa kaasee ijoollee kee argatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadha yaa Waaqayyo harki kee ol ka'uuf. Rakkinni bara baay'ee dhiphuun bara baay'ee garboota kee irraa ka'ee maqaa gooftaa Yesuusiin galgala irraa kana eebba akka tasaa kun fagootti dhaga'amu. Ati gaarummaa hojjettu sagalee qabu kun mana garboota keetii ol seenu. Hiyyummiif rakkinni baay'een dhukkubi bara baay'ee garbicha kee rakkise har'aa jalqabee dheera irraa gada taa'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin gargaari ijoollee kee kana. Yaa Waaqayyo sin kadhadha abiddi sagalee kee kun laphee isaanii qabatu mana isaanii ol seenu. Ilaa akkasuma sin kadhadha saba keenyaaf sin kadhadha biyya garaagaraatti saba keenya rukutamaa jiruuf saba keenya du'aa jiruuf harki kee ol ka'u. Keessumaa uummata salaalee yaa gooftaa rakkina hammaataa keessa jiran harki kee ol kee gargaaru. Maqaa gooftaa Yesuusiin nagaan kee bu'u. Saba keenya biyya garaagaraa taa'u biyya garaagaraa jiru rakkinaaf yaa Waaqayyo dhiphina keessa jiru harka kee jabeessinuu qabi. Ulfinni kee harki kee gargaarsi kee wajjina ta'u. Ana garbicha keessa na gargaari. Afurri kee wajjina ta'u. Yeroo keenya afe nuuf eebbisi. Torbee yaa Waaqayyo maturee lammaffaan nagaan amma deebiin argamutti afurri kee wajjina ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Waaqayyo sin eebbisu nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u torbee ol agarra.